yeroo darbe viidiyoon marqee gadhiise irratti namoonni baay'een marqaan akkasitti marqaan distiitti marqamaa ittanii turtanii. Eeyyani kaanu akka mana keenyaatti yookiin immoo akka naannoo keenyaatti distumatti marqamaa argaa guddannee sanumaan itti fufne jechuudha. Mee namoonni naannoo Jimmaa taatanii marqaa waa biraatti marqamaa argitanii guddattanii yookiin marqataa turtanii quba baasanii jedhee. Innaa eeyyan dhugaadhaan beekna karaa biyyoota biraatii keessatti karaa Arsiiwwan akkasii kanatti marqaa waa biraatti marqamaa garuu kan distiitti immoo marqatanis jiru. Namni hundinuu akkuma mana ofiitti jiraata. Akkasii maaliifuu hanyaannu lafti gannaa qorraa ganama waan ho'aa nu barbaachisa. Asumaanuu oolmaa keenya guyyaa har'aa kan waliin goonu ta'a. Yoo isinitti tolee laayikii godhaa na waliin turaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah nagaa fayyaa kooti. Sinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa sin haa taasisu. As biratti kun akkuma argitanii alhamdulillah qursii keenya nyaanni ala xumurree kaane kaamaanni jechumaan qodaa isa itti nyaatame sagalgalaa waan akkasiitu gadi guramee dhiqamaa mana waan akkasii qulqulleeffamaa mucaa siistariiti jechuudha kan qodaa dhiqaa turte suni. Animmoo ammasiin qodaa dhiqxutti as keessaa kana qulqulleessee mana nazzafee absitii buuseetan uffata fayyimichaa qabne jechuudha. Uffata fayyimichaa waliin oolmaa keenya guyyaa har'aa isin waliin hin godhaa isinis hanga xumuraatti na waliin turaa. Viidiyoon kun daqiiqaa 10 daqiiqaa 15 daqiiqaa 20 miti. Viidiyoo daqiiqaa muraasa kana na waliin turaan isiniin jedhaa. Yoo isinitti tole immoo laayikii godhaa. Namoonni immoo laayikiidhaan na jajjabeessaa jirtanis baay'ee tokko galatoomaa. As mana keessatti dhiquu ni dandeessi ture garuu hin barbaanne haaluma sanaan bakkeetti dhiquu barbaaddee dhiqaa turte jechuudha. Mucaan siistarii mucaa obboleettii kooti na gargaaraa jirti jechuudha. Akkuma argitan as biratti midhaan irraa calalchuutan jira. Absiitii buusuudha jechuudha. Bishaan galgalatti naqee ganama sakee irraa calalchaa jira jechuudha bukoorraa. Achi absiitii buuseetan sana booda immoo karaa eessaa deemna uffata miiccaa deemna jechuudha. Yeroo absiitii buusuu isinitti agarsiisne viidiyoo addaan kutaa maal jedhaan beektu wal namaaf hin gahu yeroonii subhaanallah keessatti sa'aatiin fa'i baay'ee tokko fiiga jechuudha. Ifee dhiyeedhuma argina rabbiin umurii keenya keessa barakaa nuuf akaa'u inshaallah. Amma jiraatu kana keessa rabbiin nama khayrii dalagatullee nu haa taasisu. Akkuma argitanii as biratti lo'anaan bishaan keessaa bayyannaan bohaartii. Uffatatti miiccuudhaa jirru keessa galtee dhaabataa turre achi keessaa bayyannaan bohaartii ni miskiina koonaa boo. Akkam garaan nyaattennaan viidiyoo irratti sasiin boosu kana ilaaleennaan. Ijoolleen bishaan burcuu kana waan akkasii kana jaallatti nuyi hojiidha jaraa xabaa akkasitti amma uffata miiccana jiru hojii biyya keenya keessaa yaa'u nyaata hojjechuun isaas wanti hundi isaas xaaxaadha. Sa'a bayaannee sa'aabii dadhabbii qaba wanti hundinuu jechuudha. Nyaata hojjechuu jettan uffata miiccuu jettan wanti hundinuu amma fakkeenyaaf biyya Arabaatti sa'aatii tokko keessa nyaata baay'ee hojjettee fixuu dandeessa. Biyya keenyatti garuu biddeenuma tolchuudha kaasaa bukoo bukeessitaa chikatee maal jettaa absiitii buustaa tolchitaa akkas piroosesii qaba hojiin biyya keenya. Uffata miiccaanis immoo xaaxaa wallaahi hin jaalladhu uffata miiccaan hojiin jibbi keessa uffata miiccuu. Haa ta'u garuu dirqama maal godhama gaafata uffachuun hin oolu miiccuun hin oolullee akkasitti amma uffata keenya shaashaa godhannee mucaan siistarii suni ganaa dhallee xiqqoo dhallee siittis gatee siinis qophaa sii miiccuu hin dandeessu. Ganaa daa'ima waggaa 12 jechuudha. Isinillee na gargaaruuf dhuftee har'a guyyaan jimaataa kamisaaf jimaata quraanaan qabdu yaa lafti ganna ni beektu manni barumsaan jiru garuu immoo quraana dhaqqaraatii
torban keessaa guyyaa lama jiru quraanni jira kamisaaf jimaata jechuudha. Maashaallah dhiyeenya kan argan dadhabee kamisaaf jimaata dhuftee na gargaarti jechuudha. Uffata miiccuun jiraatis waliin miiccinee wantoota tokko tokko na gargaarti. Rabbiin naaf guddisu umrii naaf dheeressu inshaallah bakka guddaan naaf gahu wallahi baay'ee tokko na gargaarsi jechuudha. Akka qaama guddattis idimeensiin jiru akka immoo idimeensi bicaatti immoo yaadni siin jiru jechuudha. Bal'istee yaaddi maashaallah. Akkasiin isiniin jedha haala kanaan uffata keenya shaashaa godhannee miccannee jannaa dhijumaadha. Viidiyoo kana yoomina isinii gadhiisa Allahu alam guyyaa isin bira qaqqabuun beeku garuu guyyaan kun guyyaa jimaataati. Guyyaa jimaataa illee bokkaan rooba inuma rooba rabbiin nurraa qabu sumaammaayyuu garuu hamma bareedaadha laaddoo kanatti. Guyyaa jimaataa garuu sunnaadhuma godhate inuma rooba dirqama sa'aatii 5 kaasee 6-7 kana keessa inuma rooba jechuudha. Akkasii inshaallah gaafa biyya galtanii gaafata miiccuu kana galaa yaadadhaa yaadadhaa uffata miiccuutti. Namni tokko garuu uffata miiccuu jaallataa namni tokko hojii keessaa uffata miiccuu jibbaa. Namni tokko keessaa uffata miiccuu kana hin jaalladhu dirqama ta'eeti malee namni hin jiru. Yeroo darbe wayii mucatti wayii fideen ture fidee isin agarsiiseen ture. Kun isinitti mireef erga abbaa manaatiin wal loltee baatee torbee ture tuujii hanga'iin ijoollee koyyaa deemaatii koyyaa dee'uu'uy jettee boohuu jammarte wallahi akkasitti raamadaana keessa galte jechuudha. Intalli suni waan isinatti gootes immoo isinitti nima jedheetanii hadha borituman jedhuun niisee hedduun keessanillee maal taate sirratanyaan keessu yeroo sana akkam taate maata akka ammoo waliin finnee waliin baasnee naan jettanii turtanii. Annaa dhiisamee wallahi isin hunaa himtanii turtanii koomantii irratti jettanii turtaniin jedha. Akkasitti gaa dhuftee osoo ji'an gahin ji'a 2 gahe jettee birrii koonaa kennee jettee akkasitti immoo kaatee dhiistee immoo nan deema jettee bismillah. Alaa kulli haal sun akkuma jirutti taa'u akkasitti deemtee isiniin jedha. Egaa dhugaadhaa daa'ima ofirraa yeroo sana namatti hin fakkaatu garuu ani shakkaaluma sana gaafadheen ture. Ati reef torbiidha jechuudha erga abbaa manaa kee ilmoo keetiin adda baate subhaanallah mucaa hoosisaartu dhiistee baate jechuudha. Harmisiillee as dhufee dhukkubaanii ture qoricha garaagaraa kennaafii turre. Dhiisii kun waan danda'amu miti. Anis immoo ni beektu gaa akkuma amma biyya arabaa maktabaa birrii kaffalee fidatuun wallahi mana daldalaatti birrii kaffalee fideen jechuudha. Ergan fuudhee bahee kee karaarra deemaa akkasiin jedheen laadhiisii ibsituu yaaddoon ilmoo jabaadha. Kun akkuma argitan bokkaan keenya gadhiisee jechuudha. Akkuma jirutti itti dhiisnee keessaa kaane utuma hin beekamin dhufee dibbee roobee haala kanaan. Machiin itti deebina malee dhiisnu akkas uffata bokkaa keessatti gannee tottorsine. Anis kanaaf ani dhiise yoo kaasnee sabassabnee ol galchine booddeetti deebi'uun hin jiru laa. Yoo achitti jiidhe immoo dirqamatti deebinee keessaa baasuu qabna miti. Kana hidheetan achumatti dhiisne keessaa kaane. Akkasitti lakkii laadhiisii hin dandeessu yaaddoon ilmoo jabaadhaa sayyuu mucaa lakkii jetteen hinuma yaaduu miti hinuma yaadadhu. Obbolaansaa maatiinsaa anaa olitti jaallatuun ilmoosaa. Giroodha waan barbaadetti godhu jettee waa meeqa jedhaa turte garaan garaa haadhaati. Booda kana yaaddoo jaraa obsuu dadhabdee akkasitti galteen isiniin jedhaa mucattiin. Akkasii namoonni waa'ee isii hanga har'aatti illee na gaafataa jirtan jechuun hadha ta'uu baatus hangas dhiyeenyaatti na gaafataa turtan jechuudha. Kam taatee qophaa amma akkamitti gaa qophaa dadhabdee akkasitti jirti sarrateenyaan keessuun minaan jedhaa turtanii. Kanaaf aniin kaaseen isiniin jedhaa akkuma argitan qophaan jira amma namni hin jiru. Yeroo alhamdulillah rabbiin gatee nama gatu akka cabse tokko jedhamee tireenni siistariin koo magaalaa Jimmaa galuun seenaa bareedduudha. Ofiis yeroo tokko bakka tokkotti dhuftee na gargaarti. Kun immoo mucaa isii giiftitti isii tokkitti isii kanallee naaf ergiti jechuudha. Siidhaa garuu tokkitti
ta'uu baattus garuu kan ergaa hojii geesseef isiidhuma kanaa isiidhuma irratti monaa ergite jechuudha. Haala kanaanii dhuftee na gargaarti. Kun akkuma argitanii miiccinee jabaannee itti deebinee jechuudha. Miiccinee xumurree alhamdulillah hanga xumuraatti waliin hin miiccine garuu hedduudhaan hanka'ee biddeena sana tolchuutti ol goree giiftittiin koo ammaa akkasitti caansiistarii isaa feenaa xumurte jechuudha. Haala kanaanii uffata keenya illee miiccannee olmaan keenya guyyaarraa kana fakkaata. Yeroo biddeena tolchu maaligaa isinii waraabne tokkoffaa viidiyoo dheeratee lammaffaa ofiiyyuu dadhabeen jira. Yoomin tolchee biraa kaayadhaan ture malee viidiyoo waraabayyuu hin jenne akkas kana fakkaata. Yoo isinitti tolee laayikii godhaa viidiyoon koo. Yaada keessan koomentii jala kaa'aa. Haasaa keessa sigaa ilma namaati ilmi